Geessani isiniin jenna baga boqaa birraatti baatan isiniin jenna biyyi bataati kan daawwachaa jirtanii Koomishinii Turizimii Oromiyaa immoo sa'aatii kana ispoonsara nuuf ta'ee jira baay'ee galateeffannaa paarkiin gaarreen biyyaalessa Baalee sadarkaa UNESCOtti galmaa'umsaa hunda keenyaaf gammachuudhaan masira deebinee baga gammaddan isiniin jenna kana sabeeffachuudhaan Koomishiniin Turizimii Oromiyaa torbee Turizimii Oromiyaa kabajuu eegaleetti kan jiru guyyaa har'aarraa eegalee taateewwan adda addaatu eegama isaan maalidha hangammaa milkaa'inoota maaliitu jira kan jedhu irratti turtii bal'aa taasisuudhaaf jaalannee jirra isaaf immoo keessummoota istiidiyootti affeerannee jirra ayyaanas waan ta'eef anis kun buna dhaabaan jira isinis yeroo gaarii dabarsaa nuuf ana turaasanii jenna. Keessummaan gaafa dhufu Oromoon akkuma aadaa isaatti buna dhaabee simata nutis miyyuu dilbata hanga ammaa jiruun odeeffannoo fi qophiilee keenya dilee isaan biraan gahaa turre amma immoo qiddist hidhannoo buna ittiin dhaabuuf gargaaran hunda qopheeffattee buna ishii dhaabaati kan jirtu kanaaf bunaaf nagaan dhabin atis ameen keessummaa qabna keessummaan keenyas Koomishinii Turizimii Oromiyaa irraatii kan nu dhufanii torbee Turizimii Oromiyaa kana sababeeffachuudhaan keessummaa keenyas garanatti affeeranne tarii milkaa'inni sochiin Turizimii Oromiyaa erga hundaa'ee Oromiyaa keessatti Oromiyaa beeksisuu keessatti bakkeewwan hawwata turistii Oromiyaan qabdu baasanii mul'isuu keessatti hangami kan jedhuu fi paarkiin gaarreen biyyaalessa Baalees sadarkaa hambaa addunyaa ta'eetti addunyaadhaan qabeenya addunyaa ta'e akka galmaa'u taasifames erga Koomishinii Turizimii Oromiyaa hundeeffame waan ta'eef tarii walitti dhufeenyiif hidhanni Koomishinii Turizimii Oromiyaa hambaalee Oromiyaa keessa jiran bakka Turizimii Oromiyaan qabduun walitti dhufuu sadarkaa kamitti ibsama kan jedhu har'a keessummaa keenyatu nuuf hima baga nagaan nu dhuftan. Baga nagaan eegdan isinis galatooma. Keessummaan keenya Daayirektara Koomishinii Turizimii Oromiyaatti Daayirektara Kominikeeshinii fi Sabquunnamtii Uummataati Ifabaas Abdullahaaf yeroo hunda odeeffannoowwan turizimii fi dhimma Koomishinii Turizimii Oromiyaa wajjin wal qabatuun waamicha isiniif taasisu waamicha keenya kabajanii waan nu argamtaniif isin galateeffanna. Paarkiin gaarreen biyyaalessa Baalee sadarkaa UNESCOtti galmaa'uun miira addaa hawaasa guutuu keessatti uumeeti kan jiru. Isin immoo daran hojii beeksisuu isaa irratti hirmaachaa turtanii toora miidiyaa hawaasaa adda addaatiin akkasumas miidiyaalee adda addaa fayyadamuudhaan isin bira miira akkamiitu ture adda natti fakkaata hedduu. Miira addaa ture. Ni akkam ture galmaa'uusaa galatooma OBN gaa akkuma keenyatti dhimmame waa'ee turizimii irratti yeroo baay'ee asitti naafeera hojii walootillee kana waliin hojjennu qabna turizimii beeksisuu irratti gaariidha kana baay'isnee isin galatoomfannaa ummata Oromoo ummata Itoophiyaa ummata Oromiyaa guutuudhaan baga gammaddan paarkiin biyyaalessa gaarreewwan Baalee UNESCOtti hambaa addunyaa jedhamee galmeeffamuu isaatiin gammachuu nutti dhaga'ame ibsaa manni keenya hawaasni keenya hundi baga gammaddan isinii jechuu barbaanna jalqaba baga waliin gammannee jenna gaamirri isaa kan addaati ture waliin tentative listii takka galmee yeroo irratti erga galmaa'ee bara 2009tti ture paarkiin biyyaalessa gaarreewwan Baalee waggaa 13-14 akkanaaf otuu fully inscribed ta'een osoo guutumaan guututti hin galmaa'in harkifachaa ture lafarra kungaa sababii adda addaa irraa kan ka'e garuu waggaa 3 kana keessatti ciminaan hojiilee hojjetamaniin barana galmeeffamuu danda'ee jira kun miira guddaadha nu keessatti uumaa gammachuu guddaadha. Gammachuu guddaadha si kanuuf kennu biyyi teenyas kanaan booda internationally recognized destination internationally beekamtii argattee taati eegumsi guutuutti taasifamaa fi UNESCOdhaan kun hundi faayidaalee adda addaati kan qabatee dhufu kun wanni guddaadha galma ga'insa turizimiidhaaf carraa guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. Qabeenyi Oromiyaan qabdu qabeenya baay'eedha hojiin beeksisuu hojiin agarsiisuu hojiin dhaadhessuu irratti hojjetamne addunyaanis akka bartuuf yeroo dhiyoo as garuu hojiiwwan qindoominaan hojjetamaa jiru xiyyeeffannaa mootummaan naannoo Oromiyaas seektara turizimiitiif kenne akkasuma seektara turizimii beeksisuu agarsiisuu akka daawwatamu gochuu qofa osoo hin taane diinagdee biyyaallee akka inni utubu madda diinagdee Oromiyaas kan biyyaas akka inni ta'uu danda'uuf hojiiwwan gurguddaatu irratti hojjetame koomishiniin keessan immoo erga dhaabbate waggoottan 3 darbanii jiru imalli Koomishiniin Turizimii Oromiyaa erga dhaabbate seektara turizimii keessatti hojiiwwan gurguddoon hojjeteef milkaa'in isaa akkamitti ibsitu?
mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo addaa turizimiidhaan kanneen kan koomishiniin turizimii Oromiyaa hundeeffamuu danda'e waggoota 3 duratti hundeeffame waggoota 3 kana keessatti qabeenya akka Oromiyaatti qabeenya turizimii qabnu adda baasuudhaan qabeenya qabnu san haala itti misoomuu danda'an haala gabaaf itti dhiyaatuu danda'an irratti beeksisa promooshinii isaa hojjechuudhaan irratti hojii bal'aadha kan hojjenne bu'aa isaa barana argaa jirra barana bara 2015tti galiin turizimii irraa argame akka naannoo Oromiyaatti qarshii biliyoona 9.6 kun galma gahinsa guddaadha achievementii guddaadha jennee fudhachuu dandeenya mootummaan xiyyeeffannoo addaa turizimiif kanneen piilaarii takka utubaalee dinagdee 5 keessaa turizimii tokko taasiseera dur qonnaa manufacturing takka industirii albuuda turizimii fi taaqaa teknoolojii qunnamtiif odeeffannoo kan jennu kana 5 kan utubaalee dinagdee biyyaa ta'anii kan ta'amanii turizimiin akka tokkotti yoo fudhatamu qabeenya baay'eedha kan qabnu qabeenya kana garuu madda galii taasifnee dinagdee keenya irratti bu'aa jijjiirama bu'aa mul'atuu danda'u jijjiirama fiduu danda'u akkamitti itti argamsiisuu dandeenya waan jedhamuun teenyee mari'annee qorannee gara hojiitti seennee beeksisatti kabajamoo pireezidant obbo Shimallis Abdiisaatiinis barana inisheetiivii turizimiitiin wal qabatee paarkiiwwan biyyaalessaa haaraan 24 fi iddoowwan ikooturizimii 18 akka haaraatti daangeffamanii hundeeffamanii tajaajilaaf qophaa'aniiru kunis naannoo keenyaaf biyya keenyaaf galma gahinsa turizimii tiif carraa guddaa kan uumu godinni Oromiyaa tokko yoo xinnaate paarkii takka yookaan iddoo ikooturizimii takka qabaachuu dandeessee jirti jechuudha amma yeroo ammaa kanatti kun hundi gaa bu'aan isaa amma mul'achaa dhufeera kana caalaa immoo hojii bal'aatu nu eeggataa gara fuulduratti hawaasni haala kamiin iddoowwan paarkii biyyoolessaa kanarraa iddoowwan ikooturizimii irraa fayyadamuu danda'a kallattiidhaan hawaasa fayyaduu yoo baate iddoon hawwata turistii tokko bu'aan qabu biyyaafis hawaasafis bu'aan qabu kanaafuu hawaasni naannoo sadii haala itti fayyadamuu danda'u koominitiin hojii banatee sarviisoota tajaajila adda addaa oomishaalee adda addaa waan akka faaya aadaa haa ta'u waanuma xixiqqoo akka iskarbii haa ta'u callee haa ta'u iddoo gahumsa turistii sanitti qopheessee bu'aa irraa argachuu danda'uu qabaa yaada jiru qabanneeti kan deemaa jirru carraa hojii dargaggootaaf uumuu qabna jenneeti kan deemaa jirru seektarri turizimii seektara carraa hojii bal'aa uuman keessaa isa jalqabaati jennee fudhachuu dandeenya seektara baay'eetu waliin hojjeta turistiin tokko yoo iddoo tokko daawwachuuf deeme nyaata mana ciisichaa barbaadaa geejjiba fayyadamaa geejjibni inni fayyadamu san boba'aa fayyadamaa nyaatuudhaaf nyaata hojjechuudhaaf waan galtee adda addaatu barbaachisaa kanneen hundi kan wal qabatanii seektara turizimii kana akka galii ta'uu danda'anitti deemanidha. Tole ulfaadha asumaanii isinis argamtaniitti warri koomishinii turizimii Oromiyaa tokko gahee guddaa koomishinii turizimii Oromiyaa taphate Oromiyaa beeksisuu qabeenya Oromiyaan qabdu akka galmee addunyaatti galmaa'u qooda guddaa baattaniitti waggoottan muraasas ta'u muraasa keessattis jechuudha. Kanaaf milkaa'ina paarkiin gaarreen biyyaalessa Baalee galmee hambaa addunyaa ta'ee galmee UNESCO irratti galmaa'u isaatiif asumaanii nutis daabboo qopheeffannee irraa gammachuu sanas asumaan kan dabarfannu ta'a. Tole bareeda. Tole hojjaa. Tole kunin sababa paarkiin biyyaalessa gaarreen Baalee qabeenya hambaa addunyaa ta'ee galmee addunyaa irratti galmaa'u isaatiif jecha gammachuu keenya asumaan ibsannaa irra deebinee ammallee uummata Oromoo hundaan uummata biyyattii hundaan qabeenya addunyaatti beekamu qabeenya kana boodas galmee addunyaa UNESCO irratti galmaa'u akka fidu gammachuu sanaaf daabboo wajjumaan murracha. Tole sagantaa mijuu dilbataa dhugumatti sagantaa akkanatti gammachuu isaa ibsachuudhaaf qopheesse kanarratti baay'ee kan nama gammachiisu hedduu galatoomaa mijuu dilbataa waaqni kan UNESCOtti ganaa paarkiilee baay'ee galmeessisiisu haa nu taasisu jenneeti waliin murraa jechuudha. Sorry. Ulfaadha.
harka rukuttanii asirraa bunni aaraa jira. Tole. Nu taa'ati. Tole haa ta'u. Hayyee Komishinii Turizimii Oromiyaa erga hundaa'ee reef waggaa 3 haa ta'u malee hojiiwwan gurguddoo adda addaa hedduu hojjechaati kan jirtani. Ifoo garana dhufuu keetiin duratti sirna baniinsa torbee turizimii Tole. sadaffaarra turtanii. Urgaa akka bulatti urgaa. Kanaaf nagaan dhabee. Kunis qabeenya guddaa Oromiyaan qabdu keessaa tokko. Galatooma sirna baniinsaarraa kan garanatti siyaammanne waggaa sadaffaa torbee turizimii sadaffaa jala bultii guyyaa turizimii addunyaa irratti kan isin gaggeessaa jirtanii. Sagantaaleewwan adda addaa bara darbe Google wajjin ta'uudhaan aappiiwwan haaraa kan aadaan Oromoo daranatti calaqqisu arginee turre sirna kanarratti akkasumas immoo waggaa 2 kan gaggeeffamaa ture Miss Turizimiin keessatti argama. Weellistoota waa'ee Oromiyaa weellisan akkasumas immoo ogeeyyii kaameraa waa'ee Oromiyaa suuraadhaan ibsanii fi hojiiwwan adda addaa hojjetan gareewwan daawwachiistota hedduus kan keessatti beekamtii kennitan ture. Inni bara kana miidiyaalee of keessatti hammatee jira. Isaan alatti maal eegnu torbee turizimii sadaffaa Komishinii Turizimii Oromiyaa amma gaggeessaa jirurraa. Tolega itti aanuudhaanis hawaasni keenya hundi baga guyyaa turizimii jala bultii guyyaa turizimii addunyaatiin isin gahee nu gahee jennaa. Guyyaa turizimii addunyaa sababeeffachuudhaan sagantaa addaa magaalaa Finfinnee hoteela Skylight'tti qopheessineerra. Sagantaan kun sagantaa torbee turizimii jedhuudhaan kan arrabaname. Sagantaa kanarratti loogoo Visit Oromiyaa jedhu haaraa eebbisiisneerra. Visit Oromiyaa afaan Arabiffaatii fi afaan Chaayiniffaa eebbisiisneerra. Exhibitionii turizimii jalqabsiisneerra. Arra jechuudha. Arra. Ishee kana bal'inaan gara boodaatti bal'isnee haasofnaa ammas turtiin keessummaa keenya Komishinii Turizimii irraa nu dhufan hin xumurre kan isaan waliin taasifnu jechuudha. Daawwattoonni keenya immoo asumaan paarkiin gaarreen biyyaalessa Baalee qabeenya hambaa addunyaa ta'e galmaa'ee gammachuu isaas ibsanii Akkuma Komishinii Turizimii Oromiyaa OBN's iddoo hawwata turizimii Oromiyaa jiru hunda dhaqee sagantaalee daawwattoota biraan gahaa ture. Isaan keessaa sagantaa paarkii gaarreen biyyaalessa Baalee irratti xiyyeeffatu immoo akkaataa itti daawwattoota keenya daawwachiisna. Qophii kana daawwadhaa kana booda immoo turree deebinee keessumaa wajjin kan wal agarru ta'a yeroo gaarii qabaadha.